Sum your pieces up back together now. What's your vision? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا نجا الحمد لله نجا هرجع أبي أجايباتي أبي بريدة قبلين فيرا كنا مفكرين حالا كنان يو فيديو كتوبة كسغوتا چوكيسا سسينا وانما ifachiisuuf sekoondii takka keessatti haala kana guutuu raammasaatan waliin ilaalla jechuudha. Aappii bareedaa isinii qabadheen dhufeera. Kun amma akkas goonee fakkeenyaaf nu jalaa daddabaachuu kanatti kun haala kanaan daddaba faayidaan qaba. Aappii bareedaa san laaluudhaaf gara duubaa deebina. Aappicha pileestoorii keessan keessa seentanii bakka seerchi jedhu kanarratti aan iskiriin jettanii barreessitu jechuudha. Aan iskiriin argattanii haala kana fakkaata. Kana fakkaata jechuun mallattoon isaati. Gadi buufattu gaa instaal godhattu ani amma instaal waan hin godhadha jiruuf open jechuu qofaan naafe open hin jedha. Haaluma shabakaa irratti hundaa'a. Upload bakka jedhu kana jechuudha. Upload bakka jedhu kanatti jechuun suuraa filachuudhaafi gaalaarii keessan keessa seentanii suuraa barbaaddan filachuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma kanaa filadhuuti. Haaluma shabakaa irratti hundaa'eeti obsaan haa eeggannuuti. Kunoo daqiiqaa takka keessatti jechuudha. Sekoondii takka keessatti kunoo kana guutuu nuuf haqee jira jechuudha. Osoo gara tokko hin daddabsine sirreesseetuma sirriitti nuuf ta'eera waan ta'eef kana gadi buufachuuf immoo daawulood bakka jedhu bakka jalaa kana jechuudha. Daawulood bakka jedhu kana kilik gootu. Kilik nuu ta'eera jechuudha gadi nuu bu'eera. Amma aappii kabiraa buufannee aartii kan jedhu irratti erga haala kanaan nuu bahee open jennaani. Open erga nuu ta'e mallattoo ida'uu kana tuttu jechuudha. Mallattoo ida'uu kana haala kanaan tuttanii suuraa bareedaa filattanii fakkeenyaaf ani kanaa filadhuuti. Akka kana filattanii suuraa gizee sangaa irratti hidhachuudhaaf immoo akkas buttanii jalee kanarra gadi buttanii bakka add photo jedhu kana bakka qalama diimaa kana jechuudha. Add photo bakka jedhu kana kilik gootu. Asuma ka gizeen remove goone san nuu fide irratti kilik gootanii erga kilik gootanii booda add bakka jedhu kana tuqxanii haala sanitti zoom gootan jechuu gargari buttanii waatarmaarkii tokkollee hin qabu. Baay'ee tokko bareedaadha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii amma isinitti agarsiisuudhaaf yoo suuraa kabiraallee irratti daachuudhaaf yoo feetan raayitii tana tuqxu. Ergasii immoo jalee kana buttanii add bakka jedhu kana tuqxu jechuudha. Suuraa kabiraa daachuudhaaf add gootanii fakkeenyumaaf nama tokko akkas haala kanatti isin agarsiisa. Walitti garagalchuudhaaf immoo mallattoo kana tuttu jechuudha. Mallattoo kana erga isinii ba'ee akkasitti kana akkas sirreeffachuu dandeessu jechuudha.
haala kanaan waliin garagalchitanii dhaabuu dandeessu jechuudha. Egaa barnoota keenya ammaa asumarratti xumuramaa. Hanga walitti deebinutti barnoota biraatiin nagaan naaf tura. Nagaan jiraadhaa isiniin jenna. Galatoomaa. Baay baay. So many pieces all back together now. What's your vision?